Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqqaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nageenya koo qilleensa irraan isin haa qaqqabu jechaa arras hunoo barnoota dabre irratti akkaataa DV itti guunnuu step by stepiidhaan deemee isin agarsiiseen jira. Amma akkaataa footoo karaa salphaadhaan itti edit goonee Yohaanis itti sirreeffannee itti galfannuun isin agarsiisa. Footoo itti qopheeffattanii dura lafa kaa'achuu qabdan. Osoo DV guutuudhaaf ittiin seenneen duratti footoo kee lafatti qopheeffattee saayiza isaas ni ilaaltaa akkaataan isteepiin an deeme deemtee haala kamiin sirreeffachuu dandeessa hoottu. Haala kanaan ni dhufta. Appii takka ni jira. Appiin san passport photo maker hajuu kana laal iddoo kanatti ni jira jechuudha. Haalaan amma sitti agarsiisu kanaan ni ilaalta. Isa kana ni filatta. Egaa isa kana filattee hamma isa kana filattee irratti ni cuqaafta. Na hordofi sirriitti. Egaa irra cuqaaste bifa kanaan si dhufa. Haala kanaan new photo nuun jechaa jira. Asirratti ni cuqaasta. Egaa akkasitti tuyxeen booda haala kanaan deemtee ofeete biyya feete irra dha'uu dandeessaa. Saayizuma takka fudhatte waan ta'eef biyyi hundinuu alaabaa kan biyya feetee fudhattus rakkoon qabu. Ati kan biyya feete yookaanis kan USA ta'us kan Kanaadaa ta'us kan Jarman ta'us kan feete fudhadhume kanuma jalqaba jiruun fudhaa amma isin agarsiisuuf waan deema waan ta'eef haala kanaan irratti ni tuyna. Saayiziin isaa isa jalqabaa kanarra jiraachuu qaba. Isa kanarra jiraachuu qaba. 300 asirra jiraachuu qaba. Egaa asirra jiraatee haalaan ammasitti agarsiisu kanaan na hordofi ni okay jettaan. Egaa okay jetteen bifa amma isin argaa jirtan kanaan gaalaarii nuuf fide iddoo kanarratti yoo kaameeraa kaawwasuuf barbaaddeen yoo footoon hin jirre kaameeraa haftaan isa kanaan. Isa kanaan ammoo footoo duraan albama keessaa qabdu yookaanis gaalaarii keessaa qabdu fayyadamta waan ta'eef isa gamanaa ka gaalaarii iddoo kana ni filatta. Haala kanaan ni dhufta. Ammaan gaalaarii keessaa hin qabu waan ta'eef ni filadhaa jechuudha. Haala kanaan inni ool footoo taniin edit godhe osoo hin ta'in tanuma dhaabbataa dheertuudhaan isiniif agarsiisa amma. Hunoo isii tanaan fudhadhaa jechuudha. Haala amma isin agartan kanaan na hordofa. Isteeppii kanaan na dhuftii jala kanarratti maaltu jira? Start editing. Editingii jalqabii naan ja'a. Haala kanaan bakka kanatti ni jirti. Niin tuqa asirratti jechuudha. Haala kanaan continue with add. Iddoo jala kana ni jira. Arkitee jirtaami? Asirratti niin cuqaasa. Egaan kana cuqaasee booda beeysaa na dhufee qoy beeysaa dabarfatu kiloos godheen dabarsaa. Akkanan naa fide amma. Egaa akkanan naa fide booda mataa gubbaa iddoo jirtu kana laali. Mataa gubbaa iddoo jirtu kana hoottuu laali as jechuudha. Next naan ja'a. Next kiyya niin cuqaasa. Haala kanaan naa fidaa jechuudha. Amma bakki barbaachistuu yookaanis bakki jabduun iddoo kana waan ta'eef sirriitti iddoo kana hordofaa hubadhaa asirratti jechuudha. Haala amma isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Iddoo amma isin argaa jirtan crop jettu dhuma kanarra ni jirti. Croppiin ni jira. Eessa gubbaa san jechuudha halumoo iddoo kana asirratti ni tuyxa ammaas. Egaa asirratti tuyxee booda gama fuula duraas si geessa. Haala kanaan fiifuu idii si godhee si geessee jira. Egaa akkana muratteen booda gaa dhaggeeffattoota kiyyaan na hordofaadha. Haala kanaan si fidaa kana booda filadhu nuun ja'a footoo kanneen kana keessaa fiifuu wanna godhee jira. Backgroundis irraa expose godhee irraa haqee jira. Egaa inni irraa tolche yookaanis yoo backgroundiin sirraa hubaate isa fuunee footoo aappii tokko jira footoo room kajuu isa galchinee irraa haqnee isa sirreeffachuu dandeenya. Amma isii kana keessa akkana godhee tanaa filadhu. Tajidduu san jechuudha. Isii sanaa filadhu. Isii eegaan filadheen booda mallattoo as gubbaa jiru next kajuu kana ammaas isuma deebi'een isa cuqaasa. Isa cuqaasa gubbaa san jechuudha. Haala kanaan naa fidee jira. Saayizii
photo size change. You must set appropriate background color for this photo. Gar mallattoo raajina kenne. Kalariin photo keetiidha maali? Backgroundiin isaan sirrooyne waan ta'eef backgroundii sirreessinaan jechaa jira. Ammaan akkanumatti xiisee boodaan itti fidadha waan ta'eef eeysaan keessa gubbaa tanatti mallattoon seefiin jirti. Iddoo gubbaa kana photo saayiziin sirriidha naan jeelaala iddoo kanatti jechuun saayiziin sirriidha. Background kalariin sirrii miti. Garuu dirqama backgroundii kee sirreeffadhu naan jee jira asirratti. Haala kanaan iddoo kanaan dhuftan hordoftoota kiyya seefas bakka joo kana jechuudha as ni filattu. Iddoo seefii tana jechuudha. Iddoo seefii as ni jirti. Ichi ni filatta irratti okay jetteeti. Gana skip hajuu kun iddoo kana ni jira asirratti jechuudha. Asirratti ni filatta. Irratti uyta. Haala kanaan naa dhufee jira. Unoo bakkii murtooytuun asirna hordofa. Laal. Asirratti isii kana saayiziin kee 150 ol ta'uudha qaba jara keenya bakka kanatti hubadhaan tokko godinaadha. Laal isa faayil saayizii hajuu kana jechuudha. Laal 140 takka tuqaa 0 takka kiloobaaytii nuun jechaa jiraa miti. Kana hara 150 ol ta'uudha qaba wanti kun wanni isin hubachuu qabdan 150 ol 160 hanga 80 illee deemu rakkoon qabu achirratti uytanii achi harkiftu karaa fuula duraatti. Gartee? Yes. Eega akkas gootee booda seefii asii kana ni tuyta. Kana booda ni dhufta. Haala kanaan itti galchita. Gama gubbaa kanarra danni jettaani. Eega gooteen booda wanti kee asirratti maal naan jedhee jira? Good naan jechaa jira. Laa haala sirriitiin jechuudha nuuf galee jira. Iddoon nuti barbaannu saayiziin amma saayiziin keenya 600 baay'isii 600 nuuf ta'uu qabaa jennee turre akkuma nuti barbaannetti 600 baay'isii 600 nuuf ta'ee jira. Wanni takka hin hafne eega akkana gooneen booda mallattoo gubbaa kanatti jechuudha photo saved bakka jettu as gubbaa tana ni jirti. Finished bakka jettu tanarra tuynee eega kana xumurree booda gama aappii sanii geessinee irraa sirreessina. Backgroundii isaa sirreessina jechuudha. Haala amma arginu kanaan finnee jirra galchinee jirra. Gama kanaan baanee deemuu qabna ofeenes aappii kana dhufnaa jechuudha. Aappii roomii kana ni dhufna. Isa kana eega dhufnee booda akkanatti nuuf fida start photo hajuu kun jala kana ni jira. Start photo hajuu kana jechuudha asirratti isa kana ni filattu. Eega isa filatteen booda waan salphaadha. Footoo teenya tagamasitti itti goone san ni fudhatta. Itti galchina jechuudha. Itti galcheen jira unuwan. Haala kanaan siif qulqulleessa. Eega akkana sii godheen booda sii filachiisa. Haala kanaan kan backgroundiin isaa duubni adiidhaa filannaa jenneemma footoo kanaaf. Yoo duubni adii ta'uu baate footoon keenya hin fudhataman qabu. Akkanatti eega nuuf fidee booda yoo feenes istaayila kanaan nuuf agarsiisaa jira amma inni. Isa kana haala kanaan eega gooneen booda sirritti kan duubni keenya adii ta'e gaaddiddus qabaachuu hin qabdu footoon keenya. Haala kanaan footoo keenya isa jalqabaa kana ni filanna. Eega filanneen boodatti export hajuu kana jala kana ni jira. Isa export hajuu kana asirratti jechuudha. Irratti cuqaafna. Haala kanaan isa kana irratti eega cuqaafneen boodatti dhufnee iddoo kanarratti eega cuqaafne gama xumuraatti geessinee jirra. Meebileetar hajuu kana ni tuyta. Meebileetar hajuu kadhumaa kana jechuudha. Isaas xumuruu deemtee jirta. Haala kanaan footoo keenya nuuf
geessee jira seef galaarii bakka iddoo kana idduma kana jechuudha laal iddoo nama sitti agarsiisu kana iddoo kana ni cuqaafta haala kanaan irraa xumurtee jirta ganaa fudhattee mataa gubbaarra ka jiru san ni filatta haala kanaan danii bakka tana jiru kanarratti ni cuqaastaa fixxee jirta ganaa keessaa baatee gamas dhayxee aappii kaan seentee footoo kee saayizii kan jijjiiramu ta'e sirreessuu dandeessa ammallee if duuba deebita jechuudha amma ganaa haala kanaan eessatti deebita paaspoortii footoo meeqar kajuu irratti ni tuqatta ammallee asirratti deebita ammallee isuma reefuu san irratti ni tuqatta ookee jettaani ammallee gaalaarii kee ni dhayxaa footoo baagiraawundii sirreeffatte jara keenya laalaawun iddoo kanatti asirratti ilaal tareefuu jalqabaa isii tana turte tuun amma isiinan itti maresan turte haala kanaan isii irratti ni filatta amma saayiza kee sirreeffachuuf deemta amma start editing hajuu jala kana ni jira waan ta'eef asirratti start editing kee ni tuqatta amma asitti jala kanatti continue with ads hajuu kana iddoo jalaa kana jechuun ni filatta xumurtee jirta jechuudha haala kanaan footoo kee geessitee jirta beesnis dhufee jira kiloos goona fe'isa haala kanaan mallattoon neekistii gubbaa kana ni jirti iddoonan sitti agarsiise kana jechuudha neekistii ni jettaan gama fuula duraatti si geessa isteeppii reefuu irratti sararri kun funyaan kee kanarra walakkaarra buu qaba amma asirratti ilaal ammallee eessa geessita iddoo kanarratti crop hajuu ni jira ni filattaa haala kanaan footoo filattee jirta jechuudha haala kanaan footoo filattee jirta amma sirriitti ilaali haala kanaan ammallee neekistii gubbaa san tuquun dhiiftu haala kanaan neekistii gubbaa kana ni filattaa dabarfattee jirta jechuudha haala kanaan hordoftoota kiyya footoon kee hundinuu footoo saayiz baagiraawundi kalar change in right isiniif ta'ee jira baga gammaddaniin isiniin jaa waan dhageeffataniif galatoomaa barnoonni keenya kanumaan raawwatama haala kanaan dhumarra geessanii jirtanii mallattoo mataa gubbaa irratti seef hajattu kun ni jirti eega seefii tuyxeen boodatti fixxee jirtaa jechuudha haala kanaan jiippiin kee faayil saayiziin kee bakkuma reefuu sanitti ni deebita ammaas bakka takka dagachuu hin qabne bakka nama hunda kasaartu 150 ol ta'uu qaba isiniin jeen ture reefu iddoon kun jechuun faayil saayiz sarara diimaa macarrashaa kanarratti harkifteeti haala kanaan akkam gootaa haala kanaan 150 ol ta'uu qaba yes bakka haala kanaan seefii kee itti buuta jala kana jirti haala kanaan fixxee jirta mallattoo raayitiisiif kennamee jira waan ta'eef haala kanaan barnoonni keenya kana fakkaataa barnoota biraa gisee itti aanu qabannee walitti dachaanaa waan nu dhageeffataniif waan nu hordoftaniifis galatoomaa jecha warri chaanaala Abdurreetich miidiyaatiif haaraa taatan hadaraa laayik sheer sabiskiraayib godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jennaa nagaatti nu turaa barnoonni keenya har'aas kanumaan raawwatama nagaan gisee gaarii qabaadhaa nagaan nu jiraadhaa.